Akkam jirtan anaafuu kun barataa bidhaan viidiyoo irraa keessatti akkata Facebook irraa maallaqa yookiin galii guyyaatti argachuu dandeenyu akka nuti ilaallu Facebook hundi keenyatti fayyadamaa odeeffannoo garaagaraa irraa argachuudhaaf wantoota garaagaraa hedduudha irraa argachuudhaaf kan itti gargaaramu nuti Facebook jechuudha. Garuu immoo Facebookiin odeeffannoo taasisuudhaaf immoo itti fayyadamtuu isaa galii guyyaa kan argamsiisudha jechuudha. Hundumni keenya Facebookii itti fayyadamuu osoo hin taane galii guyyaa irraa argachuu akkaataa inni jiru kan ibsu chaanalii kan subscribe qabuutan odeeffannoo ajaa'ibaa hedduudha kan wajjin ilaallu akkaataa galii guddaa itti argachuu dandeenyudha. Fakkeenyaaf aappii kiyyaa tokko irraa galii akkaataa argachuu danda'u isin agarsiisa. Jasa kun galii guyyaa guyyaa tokko lama darbanii kan isin agarsiisu aappii tokko irratti jedha. Hundee jalqabatti Google developers.facebook.com irratti seenaa gaafa seenitti asitti aappii jiru jiraas kunuunfii bakka isin ammoo haaraa gaafa kanatti aappii barataa.com misal artikii jiraasi qabbanamu gaafa ni jedhu gaafa kun banamutti aappii garagaraa mobaayil aappii ta'uu danda'a, instant article ta'uu danda'a, viidiyoo garagaraa kan Facebook irratti maxxanfamu ta'uu danda'a. Hundumti keenyaaf kanneen irraa haala galii ittiin argachuu dandeenyudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kun gaafa nama eeguutti instance laabiidha. As keessa audience ni jira kan artikilii goona. So gaafa jennu personalization manager goona. Galii guyyaatti guyyoota muraasa darbaniiti fi amma doolaa godhama aappii tokkotti gurraacha aappii baay'ee kana hedduutu jira waan ta'eef waliin dabalamaa deemaa jira. Minimum payout Facebook irraa argachuu dandeessan minimum payout jedhamu doolaara 100 gaafa guutanidha. Isin ammoo doolaara 100 guutuu osoo hin taane 100 guutuudhaaf guyyaa tokko lama ta'uu danda'a, sadii ta'uu danda'a. Fudhachuu danda'a jechaadha. Gaafa san ta'eef isin ammoo maallaqa guddaa Facebook keessa irraatti argachuu dandeessan jechuudha. Viidiyoon kun namoota intarneetii irraa yookiin Facebook yaa ta'u Google haa ta'u intarneetii irraa galii argachuun soba jenne nama qofa hojjate akkaataa adeemsa Facebook irraa maallaqa guddaa itti argachuu dandeessan isin agarsiisuudhaaf odeeffannoo irra jiru kun odeeffannoo sobaatiiti. Linkiin isaas kanadha. business.facebook.com jedhudha. Isa masar seentanii maallaqa guddaa argachuu dandeessanii akkaataa maallaqa ittiin payout gochuu dandeessan haa ta'u akkaataa Facebook irraa maallaqa itti argachuu dandeessan viidiyoo keessatti bal'inaan qabadhee dhiyaadha. Isiniif immoo ammoo chaanalii barataa irratti subscriberii hedduu argachuu na barbaachisaa. Subscribe naaf godhaa yoo xiqqaate subscriberii 100 minimum nama yoo gootan viidiyoo biraa viidiyoo baay'ee ajaa'ibaa maallaqa argachuu dandeessan isin qabadhee dhufaa. Isin ammoo nama hordofaa jira galatomaa peejii keenya kan Facebook illee immoo laayik gochuu hin dagatinaa. Ulfaadhaa galatomaa isin jaalladhaa. Yeroo gaarii isin jaalladha.